daa'ima ulfaa carraa dhalachuu dhabeem obboleettiin teenyatuun maqaan isee Raashaa jedhamtiin. Raashaan ulfa ji'a 7 garaa qabdi. Lubbuu rabbiin uumee ganaa ifa addunyaan arkin jechuudha. Raashaa maaltu mudate laata? Mee addunyaa Falastiin keessaa waan qalbii na tuqe kana dhaggeeffadha. Rakkina ummanni kun keessa jiru kana gaafa yaaddu addunyaa hunda si jibbisiisa. Silaa gaafa Yahudoonni Harargee qubachuudhaaf gaafatan san Harargeen kennamtee arra Harargeen maal keessa akka jirtu mee yaada? Daa'imman meeqaatu kan ulfaa carraa dhalachuu dhabe? Obboleettiin teenyatu Raashaa jedhamtiin. Raashaan ulfa ji'a 7 garaa qabdi turte. Lubbuu rabbiin uumee ganaa ifa addunyaa hin arkin jechuudha. Raashaan daa'ima garaa jirtu malee ilmaan biraa xixiqqaa 2 qabdi. Kan ija isii keessa laaluudhaan jiruu isaanii keessatti akka waan hunda argataniitti akka waan jiruun hundi guutamteef itti gammadaa deemanii taphatan. Xiqqoo taphatanii manatti ol deebi'anii harmee isaanii Raashaa ija keessa ilaalanii taphatti kan deebi'an. Daa'imman 2 qabdi. Ilmaan isii haadha isaanii abdachaa jiraachaa jiran. Kunis jiruun isaanii bareeddee osoo hin taane ijoolleen haadha of duratti ilaaltee rakkinumaaf gadadoo keessa jiran waliin garuu harmee isaanii abdachaa mimillachaa jiraachaa jiru. Garuu daa'imman kanaaf ilmaan isii kana jiruun itti dukkanaa'uuf deemti. Daa'imni ulfaas ifaa jireenyaa kana arguudhaaf waan carroomte hin fakkaattu. Raashaan dhiyeenya kana ijoollee isii beelaniif nyaata godhaa jirti turte. Sanuu sharaa kaampii buqqaatota raafaa keessatti ijoolleen isii waan nyaatan nuuf fiddi jedhanii eegaatuma jiran. Raashaan garuu waan nyaataa san ijoollee isii gootee fi nyaachisuudhaaf hin carroomne turte. Waraanni siruu dhukaasa itti dhukaasuudhaan sharaa keessa jiraattu keessa kuftee achuma lubbuun isii daa'ima ulfaasa waliin dabarte. Ijoolleen 2 haadha malee hafte jechuudha. Haadha isaanii utubaa jiruu isaanii fi waan hunda isaanii taate san dhaban. Ilmoon ulfaa sun immoo carraa dhalachuullee dhabde. Kaampii kana keessa gariin namaa ija hin qabu, gariin ammoo miila hin qabu, gariin harka hin qabu, gariin qaama guutuutu hirruudha. Gariin maatii guutuu dhabee kophaa isaa qaama hirruudhaan jiraachaa jira. Du'aa keessaniin ummata kana yaadadha.